Inviteedhaan aappii kanarratti kunoo aga doolaara 14 akka Poopoo Laayivii jedha kunoo barreeffama isaa yoo argitan 70 yeroo ga'e gara doolaaraatti yookaan immoo gara doolaara 10tti jijjiirama isaa baankiiwwan Itoophiyaan illee baankii Teeleebirrii fi baankiiwwan baay'een jiru isaan wistiroo godhachaa jirtanitti namni tokko agama hojjechuu danda'a aga 140 kuma lamarraa kaasee aga 140 dhiiraafis shamarraniif garaagarummaan qabu weelkaam boonasiin isaa immoo meeqa kan jedhu yeroo jalqabaa 8,000 guyyaa guyyaadhaan immoo 5,500 hojjettu jechuudha. Akkam jirtu baga nagaan deebitanii gara chaanaalii keenya nagaan dhuftan. Chaanaalii kanarratti yeroo garaagaraatti hojiiwwan onlaayinii garaagaraa isiniif dhiyeessaa jira. Har'as hojii onlaayinii namoonni baay'een qarshii guddaa irraa hojjettu jedhee yaaduu fi aappii haaraa ta'e akkasumas immoo aappii abdeet ta'ee dhufee fi namoonni baay'een ammatti jalqabanii qarshii guddaa irraa hojjechaa jiran akkasumas immoo isinillee yoo jalqabdan baay'ee irraa fayyadamtu jedhee yaadu isinii qabadee dhufeera. Amma xumuraatti viidiyoo kana ilaaluudhaan hojii kana waliin jalqabnee waliin hojjenna. Akkuma seensarratti isinitti hime aappiin kun aappii haaraadha. Namoonni Itoophiyaa keessa jiranis erga jalqabanii ji'oota 2 hanga ji'oota 3 darbu. Anillee erga jalqabee ji'oota 2 ol dabarseera. Garuu aappiin kun jalqabatti rakkinoota gurguddaa waanta qabuuf anillee aappii kana dhiisee tanan ture. Ammatti immoo wantoota baay'ee abdeet waanta godheef aappiiwwan aga yoonaatti jiran caalatti abdeet godhee waanta dhufeefan qabadhee gara keessanitti dhufe isinis aappii kana yoo jalqabdan irraa fayyadamanii taatuun jedha. Akkasumas immoo namoonni kana dura jalqabdan isa dura bantan dileet gootanii akka haaraatti akkaawuntii jijjiirtanii akka bantan jedha. Amma waa'ee aappichaa taa darbinu. Tole hojii onlaayinii akkasii yeroo jalqabnutti namoonni baay'een gaaffiin keenya maalidha yeroo meeqa ga'een gara qarshiitti jijjiirradhaadha. Kunoo asirratti iskiriin irratti akkuma argaa jirtanitti namni tokko pilaatfoormii kana yookaan aappii kana irratti 70 yookaan immoo anistiitii 70 yookaan bakka biraatti poointii jennu 70 yeroo ga'e gara doolaaraatti yookaan immoo gara doolaara 10tti jijjiirama isaa baankiiwwan Itoophiyaan illee baankii Teeleebirrii fi baankiiwwan baay'een jiru isaan wistiroo godhachuu danda'a jechuudha. Kan biraa namoonni baay'een kan gaafatan dhiiraa fi shamarraniif garaagarummaa qabaadha. Aappiin kun dhiiraa fi shamarraniifis garaagarummaan qabu. Weelkaam boonasiin isaa immoo meeqa kan jedhu yeroo jalqabatti gara aappichaa dhuftan kunoo iskiriin irratti akkuma argitan weelkaam boonasiin isaa 3,300 dha. Akkasumas beezik salariin isaa 2,200 dha. Ejentii jala waan galtaniif immoo dabalataan 3,000 ni argattu gaafa jalqabaa 8,000 guyyaa guyyaadhaan immoo 5,500 hojjettu jechuudha. Kan biraa STLDdhaan kunoo akkuma iskiriin irratti argaa jirtanitti namni tokko agama hojjechuu danda'a. Aga 140 kuma lamarraa kaasee aga 140 sa'aatii 5 hojjechuu danda'a jechuudha aappii kanarratti. Kan biraa namoonni baay'een hojii onlaayinii akkasii irratti kan ittiin qarshii guddaa argatan invayitiidha. Invayitiidhaan aappii kanarratti kunoo aga doolaara 14 akka Poopoo Laayivii jedha kunoo barreeffama isaa yoo argitan akka Poopoo Laayiviitii kuma doolaara 14 isiniifan kenna jedha jechuudha. Namni tokko invayit gootanii nama tokkorraa aga doolaara 14 argachuu dandeessu. Kan biraa aappiin kun aappiiwwan kan biraa irraa adda kan isa godhu ejentii koomishiniidha. Ejentii koomishiniinis akka aappiiwwan kan biraa osoo hin taane paarsantii 5 irraa jalqabee aga paarsantii 21tti akkasumas immoo kan inni gaafatullee akka aappiiwwan kan biraa fakkeenyaaf aappii kan biraa irratti diiraa gara sitti darbuudhaaf miliyoona 2 ol gaafata. Kuni garuu miliyoona 1,400 dha. Kanaaf suupar irra ga'uudhaafis illee akkasuma miliyoona 1,105 dha jechuudha kan inni gaafatu. Kanaaf baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaaf ejentii koomishiniidhaan illee aappii kanarraa birrii guddaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Kan biraa aappiin kun aappiiwwan kan biraa irraa kan adda isa godhu BD yookaan immoo damooza ji'aa qaba. Kunis immoo kan argannu ejentoota nu jala jiraniin yeroo isaan argatan yookaan immoo galii isaan argatan irraa fakkeenyaaf isaan doolaara 100 ejentoonni nu jala jiran yoo argatan nuti immoo isaan irraa doolaara 10 arganna jechuudha koomishinii keenyaan alatti. Koomishiniin keenya immoo torbaniin nu gala akka aappii kan biraa gaafuma sana nu gala osoo hin taane torbaniin guyyaa gaafa wixataa nu gala. Koomishinii keenya illee wanta barbaanne irraa oolfachuu dandeenya jechuudha. Aappiin kun aappii baay'ee ariifidha jechuudha. Aappiiwwan aga yoonaa turan irraa isaan kanaan illee addanii ta'a. Kanaaf aappii kanarratti namootaaf hiruudhaan yoo jabaanne hojjenne aappii kanarratti jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Mee amma immoo namoota baay'ee irratti rakkoon arge aappiiwwan aga yoonaa turan irratti namoota baay'ee irratti rakkoon arge maalidha yookaan immoo maalan akkanii taajjabeen isinitti himaa isinis immoo rakkoowwan kana sirreessuudhaan irraa aappii kanarratti jijjiirama guddaa fiduun jedhee yaada waan ta'eef mee isiniif haa kaasu. Inni jalqabaa kanani namoota baay'ee irratti akka rakkootti arge maalidha? Nama baay'een keenya hojiiwwan onlaayinii akkasii yeroo jalqabnutti har'uma dhufnee arga sooromuu barbaannu yookaan immoo har'uma dhufnee arga qarshii baasuu barbaanna malee itti daddabuu hojjechuun barbaannu kuni dogongoradha. Maaliif hojii onlaayinii ta'us wantichi hojiidha. Aappiin sunis fayyadamuu barbaada. Isin fayyadee ofiisaatii fayyadamuu barbaada. Yoo isin hojjettaniif isinii kenna waan ta'eef obsa godhatanii namoota affeeraa tiimii keessan ijaaraa yoo hojjetan ni fayyadamtu jechuudha. Kan biraa namoonni baay'een viidiyoo akkasiillee yoo argitan obsa godhatanii viidiyoo chan xumurtan bakka jalqaba isaa ilaaltu akkamitti akka buusan akkamitti akka bantan arga ilaaltan
ilaaltaniin boodatti xumurtanii viidiyoo sana ilaaluu dhabuudhaan aappii sanarraa wanta argachuu qabdan guyyaa jalqabaa dhabdu jechuudha. Kanaaf obsa godhadhaa, waan hundaaf obsa godhadhaati aappiiwwan akkasii irratti jalqabaan isiniin jedha. Yoo jalqabdan immoo obsa godhadhaa hojjedhaa. Kan biraa namoota baay'ee irratti kanan arge maalidha? Gaayyonaati aappiiwwan hojjedhe irratti kanan arge namoonni baay'een maalidha kan gootanii hirkattummaadha bakka jechuun nama tokko ilaaltaniitu hojjettu. Fakkeenyaaf hiriyaan keessa yoo isin affeeree hiriyaan keessan dhiise isinis ni dhiistu. Inni yoo hojjete ni hojjettu, ejentiin keessa yoo hojjete ni hojjettu, yoo ni dhiise ni dhiistu. Kuni ta'uu hin qabu. Maaliif ammatti kan isin hirkachuu qabdan bilbila keessan irrattidha. Waa'ee aappichaa baruu amma qabdanitti sirriitti baraa sanaan alatti garuu akkamittan jijjiirama guddaa fiduu danda'a, qarshii guddaa akkamittan argachuu danda'a kan jedhu yaaduu qabdu malee nama irratti hirkattanii deemuu qabdan malee bilbila keessanii fi intarneetii keessan kan irratti qofa argachuu qabdu malee namarraa eeguu qabdan inni isin jedha. Namoonni baay'een wanta akkasii dhiisaa, ejentiin kun hojjenne inni na jalqabsiisee dhiise waan akkasii keessaa ba'atii ofii keessaniif wanta argachuu qabdan qofa argachuu qabduun isiniin jedha. Kan biraa baay'ee keenya irratti kanan arge maalidha? Kan jalqaban dhiisanii deemudha. Dhiistanii deemuu qabdan. Fakkeenyaaf aappiiwwan sadii ol yuutuubii kan irratti gadhiiseera. Isaan kana dhiisee sanan gara isa kanaa dhufe miti ani. Isaan sana irrattis hojjechaan jira. Isa kanas immoo nan hojjedha jechuudha. Garuu immoo isa caalatti na fayyada jettanitti sirriitti yeroo keessanitti kennitanii ni hojjettu. Isa sanarraa immoo tiimii ijaartanii sirriitti hojjechaa jirtu taanaan immoo sirumayyuu isa sana dhiistanii dhufuu hin qabdan jechuudha. Garuu isaan sanarraa fayyadamaa jirtan yoo ta'e isa na fayyada jettan bira deemuu qabdu malee hunduma gattanii deemuun ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif bilbila keessan fayyadamtu waan ta'eef bilbila keessaniin immoo yeroo keessan mijeettanii hunduma irratti hojjechuu ni danda'ama. Kanaaf dhiistanii deemuu isa jedhamu kana dhiisaanis ni jedha. Tiimii keessan ijaaraatii jabaadhaatii hojjedha. Aappii kamirrattiyyuu tiimii ijaaruudha kan qarshii guddaan irraa argamu ejentii taatanii waan ta'eef isa kana godha. Amma akkaataa kamiin akka aappicha bantanii isinitti argisiisa. Aga xumuraatti obsa godhadhaatii viidiyoo kana ilaalaatii banaa dogongora tokko osoo nuumiin jalqabuu qabdu jechuudha. Hunda dursuudhaan aappii kana osoo hin buufatiin dura kanaan isinitti himu namni kamillee aappii kana buufachuudhaaf sa'aatii isaa ilaallachuu qaba. Maaliif pilaatfoormii kana irratti sa'aatiin hojii isaatii galgala sa'aatii tokko deebi'aa galgala sa'aatii tokkootidha. Kana jechuun namni tokko sa'aatii 24 keessatti taaksii isaa xumura. Garuu immoo fakkeenyaaf isin har'aa galgala sa'aatii 10 booda yoo buustan sa'aatii meeqa qabdu jechuudha. Sa'aatii 10 kaasee aga sa'aatii tokkotti sa'aatii 2 ol qabdu. Garuu kanatti yoo sobaabsuu baattanii akka kiyyatti bi'aansi naannoo sa'aatii 9tti buustanii maaliif neetwoorkiin keessan gidduun sin qabuu danda'a. Hojii biraatti gidduudhaan goruu dandeessu. Kanaaf taaskii keessan guyyaa jalqabaa sa'aatii 2 sin jala darbuu danda'a jechuudha. Kana kan taaneef yoo isinii danda'ame galgala sa'aatii 1 booda osoo buustanii akka kiyyatti gaariidha. Galgala sa'aatii 1 akka Itoophiyaatti galgala sa'aatii 1 namoonni biyyoota biraa jirtan immoo sa'aatii keessan ni beektudha. Yaada galgala sa'aatii 1 akka Itoophiyaatti yoo ta'e kanaaf sa'aatii keessan sirriitti ilaaladhaatii buufadhaa. Galgala sa'aatii 1 booda buufadhaa. Viidiyoon kun illee akkasiin jalaan banneef yookaan daawunlood gochuu dandeessu yookaan immoo nama tokko irratti sheer gootanii achirra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Akkamitti akka buustanii akkamitti akka bantan maaliif aappii kana akka buustaniin sa'aatiin isaa isin jalaa lakkaa'u jalqaba waan ta'eef jechuudha. Sana booda erga aappii kana buustanii bantanii maal akka gootan immoo dhuftanii ana biratti barattu jechuudha. Kanaaf sa'aatii keessan sirriitti ilaalaa. Yoo isin danda'ame galgala sa'aatii tokko booda buusaa yookaan immoo sa'aatii 8 kaasee aga jiranitti osoo buustanii gaariidhaan isin jedha. Amma gara viidiyochaatti adeemnu akkamitti akka buufannuun isinitti argisiisa. Aappicha buufachuudhaaf eessayyuu telegiraamii yookaan immoo bakka biraa bakka isin erguun qabu. Asuma viidiyoodhuma ilaalaa jirtan bakka kanarraa barreeffama viidiyoo ni tuqxu. Barreeffama viidiyoo amma yuutuub irratti ilaalaa jirtan jechuudha. Yeroo isa kana tuqxan asirratti akkaataa kanaan isin bana. Asirratti wanta lama jiranis immoo liinkii aappii kan jedhuu fi telegiraam guruupii kan jedhu jira. Maal gootu isin liinkii aappii isa jedhu isa jalqabarra jiru kana isa kanaan ni tuqxu jechuudha. Yeroo isa tuqxan gara pileestoorii yookaan immoo gara aappii stoorii bilbila keessanii isin fudhata. Pileestoorii yookaan aappii stoorii bilbila keessan irra erga seentanii booda instaayil kan jedhu kana tuqxanii ni buufattu jechuudha. Aappichi saayiziin isaallee xiqqoo waan ta'eef meegaabaayitii 43 qofadha. Dafii isinii bu'a. Sana booda erga inni bu'een booda oopin kan jedhu tuqxanii oopin ni gootu jechuudha. Yeroo oopin kan jedhu kana tuqxan gara fuula dura aappichaa isin geessa. Fuula dura aappicharraa maaltu akka jiru immoo isinitti argisiisa jechuudha. Kunoo gara aappichaa seentanii jirtu amma maaltu akka jiruu fi maal akka ta'an isinitti argisiisu. Fuula dura aappicharra yeroo seentan akkasitti isinii bana. Jalqaba maaltu jira naannoo kanarra as inni kun hoom jedha. Hoomiin kun maalidha kan jedhuuf asirratti namoota vaariyaal irra jiran Itoophiyaa irraas haa ta'u biyyoota garaagaraa wal keessa makee isinitti argisiisa jechuudha.
Explorerin inni kun immoo explorerii kan jedhu kana yeroo tuqxan immoo explorerii irraa recommended kan isin godhu yookaan immoo namoota akkasiin mana isaanii deemtan isin namoota follow gootan ta'uu danda'a, namoota gara isaanii akka deemtaniif isin affeeruu isinitti argisiisa jechuudha. Ittaani mallattoon viidiyoo kun maalidha kan jedhu mana keessan banuu barbaadan yookaan laayivii banuu barbaadan isinillee akka namoota kanaa paartii yaa'u asirratti laayivii kan jedhamu laayivii jedhama garuu geestii qofadha viidiyoodhaan hin jiru. Kana banuu yoo barbaadanidha jechuudha. Inni kun chaatii meeseejii namoota waliin haasa'uu barbaadan yookaan immoo namni kan isinii barreesse kan pilaatfoormicha irraa meeseejii isinii dhufedha jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo bakka kanarra kan jiru mii kan jedhu kun immoo gara piroofaayilii keessanii kan ittiin seentanidha jechuudha. Fuuldura aappii kanarra kan jiru isaan kanadha. Gubbaa kanarras wantoonni tokko tokko jiru. Yaa wantoota baay'ee itti wanni ta'uu dandeessa miti. Paartiin akkuma isinitti hime paartii jechuun wantoota garaagaraa qopheessuudhaaf kan isin barreeffama poostii garaagaraatti gootanidha. Geemiin immoo geemiiwwan adda addaa taphachuu barbaadan asirraan taphatu jechuudha. Geemiiwwan naannoo 30 wayiitu olitu jira. Voisiin illee chaatii namoota kun asirratti akkasitti bananii jiran jechuudha mana isaanii. Bakki kun immoo mallattoon ishiin kun immoo akkuma beekamu gaa wantoota garaagaraa irratti ni beektudha yaada. Mallattoo sarchiiti jechuudha. Kana fakkaata amma akkaawuntii keenya banachuutti ni deemna. Jalqaba akkaawuntii keenya banuu waan qabnuuf jechuudha. Amma gara akkaawuntii keenya banuutti adeemnu isaaf mii kan jedhu kana ni tuqna jala kanarraa mii isa jedhu ni tuqna. Mii kan jedhu yoo tuqnu go to login kan jedhu nuuf fida bakka kanarraa go to login isa jedhu kana ni tuqna. Yeroo go to login isa jedhu kana tuqne asirraa wantoota lama nuuf fidanis login with Google fi login with Facebook kan jedhu filannoowwan lama nuuf fida. Isaan keessaa ani fakkeenyaaf Google filadhee tanan Google dhaan banee isinitti argisiisa. Sana booda Google bilbila keessanirra jiran ani fakkeenyaaf amma tokko qofa asirraa qaba waan ta'eef tokko kanaan banee tanan isinitti argisiisa. Sana booda erga tuqxanii agree and share kan jedhu kana ni tuqxu. Agree and share kan jedhu kana erga tuqxanii xiqqoo ni barbaada. Agree and share kan erga tuqxaniin booda xiqqoo shi barbaade gara akkaawuntii keessan banuutti kun akkasii singalcha register ni gootu jechuudha. Jalqaba bakka gubbaa kanarraa maal gootu asirraa avatar kan jedhu kana tuqxanii suuraa keessan jijjiirrachuu dandeessu. Avatar jechuun piroofaayilii keessan jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Asirraan maqaa keessan kan imeeliitti isinii fidanni kan imeeliitti hin bantanii asirratti maqaa keessan sirrii barreeffattu jechuudha. Ittaanee kan jiru jendarii keessan dhiira yoo taatan meelii dubara yoo taatan immoo feemel jettanii isaan ni bantu jechuudha. Ani feemelii nan bana. Sana booda invitation koodiin ofumaaf asirratti isinii galchee jira waan ta'eef maal gootu isinii reejistar isa jedhu kana tuqxanii gara akkaawuntii keessanii galmaa'u yookaan immoo banuutti ni deemtu jechuudha. Amma reejistarii kana innaa tuqxan akkasitti alloo kan jedhu isinii dhufa. Alloo jettuuni deebitanii yeroo tokko tokko deebi'ee akkasiin imeelii keessan tuqxanillee yeroo tuqxan ammas imeelii keessan akka tuqxan isin gaafata. Deebitanii maal gootu jechuudha. Ammas imeelii keessan ni tuqxu jechuudha. Yeroo tokko tokko garuu kallattumaan isinii banaa jechuudha. Imeelii keessan ni tuqxu kun asirratti imeelii keessan tuqxanii ammas deebitanii guutummaan akkaawuntiin keessan ta'uu ni mirkaneessa jechuudha. Asirratti ispiin akka gootaniif isinitti ajaja. Kun ispiiniin kun guyyaa 3 jijjiirama. Ispiin ennaa gootan akka carraa keessanitti isinii kenna guyyaa jalqabaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun waan amma ispiin isa jedhu kana yoon tuqe guyyaa jalqabaa ispiinii tokko isinii kenna. Namoota affeeraa yeroo deemtan immoo isinii kenna $10 guunnaan ispiin kan gootan kun kaashaawut gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf anaaf irraa meeqanaa kenni $4 kenni jechuudha. Yeroo yerootti immoo namoota yeroo affeeree naa kennaa deema. Isinillee akkanaan akkasitti ispiin gochaa namoota affeeraa isa kanarraa fayyadamaa deemtu jechuudha. Amma gara hojii keenya isa jalqabaa fi akkamitti akka argattan isinitti argisiisu. Waan hunda sun jalqabeen dura jalqabatti anaan barbaadu qabdu yoonanii onlaayinii jiraadde jechuudha. Yeroo baay'ee galgaladha onlaayinii kanaan argamu. Garuu guyyaa akka carraa ta'e yeroo tokko tokko waan seenuuf bakka sarchii irratti ID kana barreessitanii sarchiin hin gootu. ID'n kun gubbaa kanarratti 1776 ID'n iskiriin irratti isinii barreesse kun gubbaa bakka sarchii irrattis barreessitanii sarchi gootu. Amma fakkeenyaaf onlaayinii irra jira. Onlaayinii irra jiraadde akkasitti isinii fida. Sana booda na tuqxanii gara mana kiyyaa dhuftu jechuudha. Sana booda teessoo irra teessanii waa'ee pilaatfoormichaa waliin haasaa haala hojii isaa waliin haasaa deemna jechuudha. Akka carraa ta'e yoo nani jiraachuu baadhee maal gootu kan jedhu isinitti himu. Akka carraa ta'e yoo nani jiraachuu baadhee bakka sarchii kanarratti bakkuma duraa irratti jechuudha. ID kana barreessuudhaan sarchii ni gootu. Inni eejentii kiyyaadha. Leekun jedhama yeroo baay'ee asirratti ni argama. Akkasumas immoo pilaatfoormicha irratti koinseelariidha. Kanaaf isaan isa bira seentanii mana isaa seentanii waa'ee pilaatfoormichaa xiqqoo ishee amaariffanii dandeessu ta'e amaariffaan isinitti hima. Yookaan immoo inni iyyuu akkas mucaan kee dhufee naa bilbila yookaan immoo kontaaktii na godha waan ta'eef rakkoon qabu ani mucaa daaniiti jettanii yookaan
jalatti barreessuu fi dandeessu yookaan immoo mana isaa keessaa akkas tuqxanii piroofaayilii suuraa isaa tuqxanii gara mana isaatii deemuudhaan waa'ee pilaatfoormichaa wanta barbaadan gaafachuu yookaan immoo teessoo seentanii teessoo hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma teessoorra erga seentanii yookaan immoo erga teessoorra deemnee teenye immoo maal akka goonuun isinitti argisiisa fakkeenyaaf yookaan immoo erga mana kana keessa jooyin goone taaksii keenya isaa argannaa wanta hojjenna akkamitti fudhanna kan jedhu isinitti argisiisa. Yeroo hundumaa immoo mana kiyya dhufuudhaaf maal gootu as gara jalaarraa mii kan jedhu tuqxu. Mii kan jedhu erga tuqxaniin booda jala kanarra kan jiru miisa jedhu jechuudha. Yeroo isa tuqxan gara piroofaayilii keessan isa galchaa sana booda maa eejensii kan jedhu jira. Isanii tuqxu ani laayivii waan jiraadhe kun akkasitti isinii fida jechuudha. Sana booda isa tuqxanii gara mana kiyyaa yookaan gara laayivii kiyyaa dhuftu jechuudha. Achi dhuftanii teessoo qabattanii ni teessu jechuudha. Amma teessoo qabattanii seentanii yookaan immoo paartii kiyyarra yookaan laayivii kiyyarra dhuftanii seentaniitu ana qofa bira miti abbaa barbaadan biratti hojjechuu dandeessu. Akkasumas immoo mana keessan illee isin bantanii duraan isin tarkiishin ture mana keessan banuudhaaf maal akka gootanii isa tuqxanii mana keessanis bantanii yoo hojjettan taaskiiwwan keessan guyyaa guyyaa isiniif lakkaa'aa jechuudha. Tole amma erga teessoo irra seentanii yookaan paartii irra erga seentaniin boodatti yookaan laayivii namaa keessa erga seentaniin booda maalan godhaa maaltu narraa eegama kan jedhu isinitti argisiisu. Jala kanarraa wantoonni lama darbaa jiru. Kun bakka nama xiyyaan isinitti argisiisu irratti wantoonni lama dabareedhaan ni darbu. Inni tokko geem jedha, inni tokko immoo ni host jedhee $14 jedha jechuudha. Jijjiiramuu danda'a gara fuulduraatti appichi abdeetii yerootti wanta godhuuf wantoonni kun garuu jijjiiramuu danda'u. Ammaaf garuu ammatti kan jiru isaan kanadha jechuudha. Isaan keessaa innaa geemiin kun darbe ni host isa jedhu kanannaan ni dhufe isa ni tuqnee gara taaskii keenyaatti gallaa jechuudha. Kunoo amma taaskii keenya keessa seennee jirra. Taaskiiwwan keenya as keessa jiru jechuudha. Garuu wanta nan amma isinitti immoo viidiyoo kanan waraabee akkaawuntii kana baanee guyyoota muraasa booddadha. Abdeet ta'ee osoo nan post isiniin godhin abdeet ta'ee achumaan akka haaraatti amma waraabaa jira jechuudha. Kanaaf taaskiiwwan nan amma isinitti argisiisuun alatti taaskii isa tokko immoo isa gaafa jalqabaa bantanii inni jijjiiramne kan jijjiirame beezik saalarii qofatu jijjiirame waan ta'eef isinitti argisan jira. Beezik saalariin gaafan akkaawuntii kana banu 500 ture 1,000 jechuudha. Amma immoo 1,000 2,000 ta'ee jechuudha. Kun asirratti akkuma argaa jirtan sa'aatii tokko hojjettanii 1,000 argattu, sa'aatii 2 hojjettanii immoo 2,000 argattu jechuudha. Beezik saalariin isadha. Ittaanee kan jiru kun as keessa seenee yoon isinitti argisiisu beezik saalariin 1,000 irraa 1,000 sa'aatii tokkotti sa'aatii 2 namni tokko hojjete amistaayitii inni argatu 2,000dha jechuudha. Namni tokko akka sa'aatii 5 hojjete immoo 1,140 baay'isuu 5 jettanii isin argachuu dandeessu istiliidhaan. Namni tokko akka sa'aatii 5 sa'aatii tokkotti 1,140 baay'isuu 5 yoo jettan kaalkuleet godhaarra gaagaa amma akka ta'u jechuudha. Namni tokko doolaara meeqa akka hojjetu guyyaa tokkotti. Tole ittaanee kan jiru ekstara saalariidha. Ekstara saalariin immoo maalidha? Namni tokko pilaatfoormicha irratti waan dhufeef akka weelkaam boonasiittidha jechuudha. Innis 3,000 guyyaadhaan argata 5,500. Isaaf garuu riichaarjii yookaan immoo chaarjii gochuu kan qabu daayimandii 5,500 gaafata jechuudha pilaatfoormichi. Garuu asirratti amma kan gurguramaa jiru daayimandiin 550 5,500 birrii 200 akkasumas immoo 10,000 birrii 300 gurguramaa jira. Isa bitattanii riichaarjii gootanii isinillee beezik ekstara saalariin keessan akkasiin jala darbine gochuu dandeessu jechuudha. Garuu dirqama miti. Garuu yoo kana gootan immoo tokkoffaa isin fayyadamaa taatu, lammaffaa immoo namni invaayit gootan illee yoo kana godhe isinillee $14 irraa argattu jechuudha. Amma taaskiiwwan isaan kana dura badee yookaan immoo 3,000 dabalataan kan argattan yookaan namni tokko guyyaa gaafa jalqabaa 8,000 guyyoota itti hafan immoo guyyoota 6 hafaniif immoo 5,500 hojjeta. Isaan isinitti argisiisaa jechuudha. Isa argata kan jedhu viidiyoo isa gaafa gudduraa waraabee irrattan isinitti argisiisa. Kun asirratti akkuma argaa jirtan taaskiiwwan abdeet ta'ee jira 500 irraa gara 1,000tti akkasumas immoo isa qofadha kan abdeet ta'ee amma isa kan irratti jechuudha. Kan biraa eejensii wantoota akkas irratti abdeet ta'ee kan biraa asirratti wanta inni osoo isinitti himin darbu ekstara saalarii yookaan isa 5,500 sa'aatii 2 hojjettanii daayimandii 5,500 riichaarjii gochuu qabdu isiniin jedhe kun dirqama miti. Garuu taaskii 2,200 amma hojjettan isa kana chaarjii gootanii ofuma keessaniif giiftii kennitu eessallee isiniin naqu daayimandiin isin bittan kuni yookaan immoo geemii adda addaatti yaaltanillee yoonni isinii dhalee ofii kennuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isa kan akka waan biraatti ilaalina. Tole inni kan biraa kun eejentii waan jooyin gootaniif 3,000 kan ittiin argattanidha jechuudha. Isa akkasidha. Ittaanii invaayitii nama gootanii asirratti
700 jedha garuu amma 700 miti. Innillee fooyya'ee jira jechuudha. Gara 1000tti fooyya'ee jira. Kanaaf kana fakkaata. Amma immoo akkamitti akkasiin ashaaraa kennitan isinitti argisiisa. Pilaatfoormicha irratti ashaaraa kennuudhaaf maaltu nurraa eegama? Maal goonee kennina kan jedhuun isinitti argisiisa. Na waliin tura. Ashaaraa kennuudhaaf jalqabaa mii kan jedhu tuqni gara piroofaayilii keenyaa keessa ni seenna. Gara piroofaayilii keenyaatti erga seenneen booda xiqqoo ishee gadi siqnee kunoo istiriimar seentar kan jedhu jira. Isa ni tuqna. Istiriimar seentarii yeroo tuqne wantoota lamaan kana nuuf fidan ni jalqabaa. Fees reeguzeshin authentication kan jedhu jira. Isa tuqne go kan jedhu tuqne fuula keenya sarkilii nuu banamu yookaan immoo kunoo jalarraa start to certificate kan jedhu kana tuqne sana booda nuuf banama kaameraanii bakka ifaa ta'etti kennuu qabna. Yoo bakka ifaa taane malee nuuf hin fudhatu jechuudha. Fuula keenya guutummaan kana keessa galchine inni bifti magariisaa wayii naanna'ee aga wal tuqutte jechuudha. Fuulli keenya guutummaan as keessa galuu qaba. Sana booda nuuf fudhata jechuudha. Yoo nu didee VPN fayyadamuu dandeenya. Namoonni VPN qabdan VPN waan jedhu jechuudha. Taane kun paaswordii akka itti goonuuf nu gaafata. Sammuu tuqne paaswordii dijiitii 6tti kennina jechuudha. Akka carraa ta'e yoo logaawut taane yookaan immoo imeeliin keenya yoo naalaa badallee isaan deebinee argachuu dandeenya. Paaswordiin isaa lakkoofsa 6-20tti irratti galfachuu dandeessu. Bakka lamaanitti paaswordii wal fakkaata. Sana booda koonfermeettuun jechuudha. Kanaaf ashaaraa kennuudhaaf yoo isin didee akkuma isinitti hime VPN fayyadamaa. VPN waan jedhu jechuudha. Yoo dhabdan illee Telegram guruupii kiyya irratti sheerii isinii godheera achirraa buufadha. Viidiyoon keenya har'a kana fakkaata. Namni agaha kanaatti viidiyoo kana ilaalee aappii kanarraa ni fayyadama jedhee yaada. Kanaaf hundumti keessaniyyuu sirriitti ilaalaa viidiyoo kana. Viidiyoon dheerateera garuu ta'uusaa gadhumaatti ilaaluudhaan hojicha sirriitti hojjechuu qabduun isiniin jedha. Gara fuulduraatti immoo waa'ee aappii kanaa, waa'ee ejentii kan jedhuu fi wantoota garaagaraa viidiyoo isiniifan hojjedha. Har'aaf garuu namoonni sabiskiraayib nan godhin jirtan sabiskiraayib na gochuudhaan gara fuulduraatti viidiyoo nan gadhiisu akkasiin qaqqabu gochuu dandeessu. Koottaa waliin hojjenna.